والإبدين أدى بلسباسة أمتا تقرأي TPLF في بارتي بالتقنا قرأ أراراتي وانفولة دفة فكاتا وإلان قبسو كون وقوتا ديقدامي سديتي أوليف إرقا وجين إمالانين بودا وقوتا لمدورا قبسو سباتين ولانتوما TPLF كان OPDO تيمبا كبوفامي TPLF إرقا مقالتي قلتي بودا موتوما بيابولشو مرمون ولانتوما وفي تكفتا تورتي كونيس إقري بيارت إيبا كمي قباتا غافي نما هندا تأيتو فيتوري أما موتوما فدرالا في النيرا جارولي أرارا إرقو في ودونجتو إجو ميدالي هواسا تاتي جرتا maaltu jedhamaa jira miidiyaa hawaasaa irratti guyyoo waariyoo walitti qabee jira. Baanda digital wayyaanee for maqalee rargan fudhatee maqaa yookaan arrabsoo muraasa aktiivistooti mootummaa biibulchuu jiru jechuun biltsiginnaan qabsaa'ota Oromoo ittiin himatti keessa isaa muraas turan. Waggoo 28 dura addi bilis baasaan uumatti gira jechuun TPLF qabsoo waggoota 17 dargi waliin godheen addi bilisummaa Oromootiin wal dhabe jennaan Oromoo ittiin to'achuuf garee tokko ijaarrate. Maqaan OPDO jechuun Oromiyaa keebbaas gareen tun bakka bu'aa malee waamuraa qixxa malee qixxeef deebisu malee gaafachuu akka hin dandeenye warri garee tan kee tajaajilaa tureef deddeebirra gabaa'u. Haroor dabaaf cubbuu hamaqa maaster pilaanii da'oo godhachuun magaal Finfinnee hektar 54 irra gaara miiliyoon tokkabxi tokkootti ol guddisuun Oromoo lafisarraa xoomnaa jedhuun bulchiisi mootummaa Duwaayii har'a hoote miseensicha TPLF hoogganama OPDO bobbaasuun magaalaan akka Sulultaa, Bishooftu, Sabbata, Duukam. Oloota afambo dabalata anaali baadiyyaa 8 dhibiille haroor quttum isaanii galfachuun nyaap orra jaaratanii butum irra dhaabbachuuf waraqat barreeffatan. Boroo yookaan dinqa abbaa abbaatti eegata dhaadannoo jedhuun barattooti Oromoo manneen barnoota sadarkaa olaanoo fi yuunivarsiitii waan akka baratan addeeffatanii of falmanii. Loltooti Jeneraal Samoora Yuunes rasaas akka bokkaa barattoota Oromoo harka duwwaa lafuufiitti falma turtirra roobsaniin ijoollee Oromoo dhuuqa qaarisanii dubbii balleessan. South of the Ethiopian capital, Addis Ababa. Mingling in the crowd were anti-government protesters. Akkuma mari allaatti dooti lafumaan baanaan qabsoo adhooftu uummati Oromoo waggoota afurii fadoo gargarin kutin godhee wayyaaneen baqatte maqalee kalti. OPDOlleen ergamu reerguutti ol guddaate. Qaadireen OPDOlleen mootummaa duraan guddisa armaan baasa baaru qofa son taane hayyoota Oromoo Baqqalee Garbaati hanga Ziqeel Gabbisaa, Jawaar Mahammadiiti hanga Daawud Ibsaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaati hanga ajaja waraan bilisummaa Oromoo Humsa Dirribsaa yookaan Marroo Facuuf dabalatee ajaja maqalee irraa fudhate jechuun busheessan uummata biraggatti dhabsiisan. Waraanni siyaasaa hajaallowwan ganama TPLF fi OPDO duri yookaan biltsiginnaa amma jidduu godhamuu jiru waggoota lamaan booda waan gara araaraa fuuldeeffat fakkaata. Ijoollee yakkama guddaa Geetaachoo Asaffaatiif obbo Sibaat duul maqalee irra kaadire Dr. Abiyyi Banteen wayyaanee teessoo mootummaa federaala keessa bakka qabdu cuf maqalee galfachuun intalti takkattiin haftelleen dhiyootan keessa godaanu qofallee miti duub filannoo biyyaalessi Itoophiyaa tamarsi jayeessoo naannolee Itoophiyaa kamuun gaafadhu kopha tolfadhi jechuun dhaadha. Dubbii wayyaanee hunduun mootummaa Dr. Abiyyi Ahmad waan muddamsiiftu fakkaata. Carraa mootummaa federaalaatiif naannoo Tigraay maal ta'an gaafina munda turte. Wiixata galgala oduun akkan jedhu fuul Facebook Jawaar Mahamad irra dhagaa. Gaaf Baqqalee Garbaatiif Profeesar Ziqeel Gabbisaa konfiraansiif gar Maqalee dhaqan. Biltsiginnaan gochigaantummaa jette farrajja ololban. Har'a gaafuuf jaarsummaan araarsa jette of ergatte maal jechuu laataan gaafi Jawaar tur. Gameessi miidiyaalee hawaasa boru barraaqa yookaan yaayya Basheer waan armaan dur jedheef hoodha qubmaaf naan jechuu dadhabda waan jedhu fakkaata. Kanaaf gaafi danduu bakkan jechuun gaafat. Jaaraan ilmi abbaa jaarsummaa ergachuun maaliif hagan isaan dheebe? Eessi isaan sabboontota Oromoodha of jecha sobaan targa wayyaanee jedhetti maxxansan dhuga seetanii miti yoo jedhu. Yaadu wal fakkaatuun gaazixeessa Dammaqa Nagaasaa akkan jechuun yaadi isa eebbaan buufat. Lakkoobsi uummata baay'atus xiqqaatus murteessaa miti. Uummati tokkummaaf ciminni qabu yeroo hundi ni kabajama. Warri jaarsummaa ergateef warri jaarsummaa simachuuf qophaa waggoota dheeraaf wal beeku. Abbaa filmoollee jechuu dandeenya. Nu araar isaaniif hawwin jechuun dubbuufi buufat. Aktiivistooti fuul miidiyaalee hawaasarra yeroo hedduu mootummaaf dutan har'in mul'atan. Tokko immoo jaarsummaa erguun rakkoo maal qab jechuun gaafat. Jaarsummaa erguun rakkoo qabaachuu baattus walabaara guyyaa tokkas murte akkan har'a qabuun namu ajaa'ibsiisu akka ol xeenxaal miidiyaal hawaasa haganamaan dhufetti keeyyadhirra hubachuu dandeeje. Barreeffami qondaal mootummaa biltsiginnaa Taayye Danda'aatiif barreeffami hayyuu seera Dr. Tsaggaayee Araarsaa immoo wal fakkaata.
isaan lamaanuu shakkii qabaachuun mirkaana taayyee wayyaane shakku dubbaat Dr. Tsaggaayeen garuu Abiy shakkuun akkan jechuun barreesse gaafa Abiy jaarsummaa sitti ergisi galaafachuuf ofeegi jaarsummaa gaaf sitti ergisi jilbiiffachiisuuf malee hin jilbiiffatu haa inni jaarsummaa itti ergu hundi isaan akka jilbiiffatan agar malee warris jilbiiffachiisu tokkollee hin beekne meeqatti akkanaan dhidhimeef of eeggannoo barbaachis jechuun wayyaaneef dhaamsi dabarse taayyeen immoo barreeffame isa Amaariffaan barreesse jaale Kiyya Biraan Birruu na gargaaruun afaan Oromoo jijjiirreen jaarrolee araara hakkoomsi isaaniitiif galatoonfachuun araari kaayoo paartii isaanii ta'uu dubbate barreeffame isa hawaan araara kan deeggaruuf mormullee fakkaata kanaan wayyaaneen afaaniin qiqii darkaan dabu'aan hojjettuuf of eeggannoo nu barbaachis jechuun paartii isaatiidha fuulli miidiyaalee hawaasa jaarsummaan guutamee jira jaarsummaa biltsiginnaatiif jaarsummaa wayyaanee tageetaachuu asaffaatiif ta Dr. Abiy Ahmed. Their chants of we need justice. Kutaalee